Xumuraatiin uummatni godinaalee Wallaggaa rakkoo nageenya hamaa keessa galuu erga dubbachuu eegalanii waggootarra darbeera. Gama tokkoon mootummaan nageenya uummataan kabachiisa jechuun humna nageenyaa bobbaaseera. Garuu humna kanarrattis komiitu dhagahama. Gama biraan ammoo humni hidhatee socho'aa turee fi waamicha abbootii gadaa osoon simatiin hafe jedhame miidhaa uummatarra geessisaa jira jedha mootummaan. Uummatni qaamota lamaan irraayyuu yaaddoo akka qabu himaa ture. Ajajaa garee hidhannoo Waboo Bosona jiru Marroo Dirribaa qeeqa irratti ka'uuf maal jedha? Saba akkasittiin dhiiga keenya dhangalaasaa fi lafee keenya cabsaa fi jirru hin ijjeef. Uummanni Oromoos isa kana waraanni bilisummaa Oromoo lafa akkasitti nu ajjeeseeraa miti uleen nu dhaaneeraa ka jedhu miidiyaa kamirratti iyyuu himatee hin beeku. Oromoo lixaa qofaa osoo hin taane kallattii hundumaarra jiru waan inni keessa jiru eenyuyyuu quba qabu kanatu jira. Kanarraa kaafee waraanni bilisummaa Oromoo ka qubatti qabanillee miti naamusa kanaanis takkumaa ka haafatamullee miti jechuudha. Namootni tokko gama mootummaatiin waraana nyaachistu obaastu jedhamneeti kan miidhamnu. Gama kaaniitiin immoo yoo dubbannee waraanni kun yookaan qaamni hidhatee tarkaanfii nurratti fudhataa ka jedhu kanneen kaasanis ni jiru. Isin namoota akkamirratti tarkaanfii fudhattanii yoo beektu? Nama harka duwwaa yookaan uummata siviilii ta'ee ilaalcha siyaasaa kamiyyuu haa qabaatu naannoo nuti sochoonu keessa jiraatu irratti tarkaanfii bifa kamiitu hin fudhannu. Tarkaanfiin nuti fudhannu humna hidhatee leenjii waraanaa qabu waraana irratti waraana banee jiru waraanaaf waraana giddu. Yoo silaa uummata nagaa irratti fudhachuu ta'e miseensa dhaaba siyaasaa irratti ilaallee tarkaanfii fudhanna ta'e inni kun miseensi qaama mootummaayyuu har'a lafa nuti to'annee jirru keessa sossoonu keessatti maatii qabanii ofiillee dabalatee nagaan bahanii nagaan galuutti jiranii. Yeroo darbe kantiibaan magaalaa Gullisoo akka ajjeefame himamaa ture. Akkasumas boombiin magaalaa Mandiitti dhoofameera. Namas madeesseera kan jedhullee akkasuma himamaa ture. Isa kanarratti qaama hidhate kana yookaan miseensa keessantu kana raawwatee kan jedhu gama mootummaatiin yerootti dhaga'amaa ture ni jira. Hojii manaa ofii bahachuu dadhabuu fi kufaatii siyaasaa fi waraanaan mudate keessaa hulluuqee bahuu fi afaan faajjii hawaasa bal'aa keessatti uumuuf akkasumas immoo cubbuu xurii harka isaa gara keenyatti qabee dhiqatee keessaa bahuuf tattaafaturraa kaafee kana irra deddeebi'een himaa. Ajjeechaa magaalaa Najjootti gaggeeffame maatiin nama ajjeefame irraa kaasee hanga uummanni magaalaa Najjoo hundi quba qabu ajjeechaa sana duubaan harka mootummaa akka ture waraanni bilisummaa Oromoo namoota ajjeechaa sana illee raawwatan qaama mootummaa to'atee akka ture yeroo sanatti illee kan mirkaneeffame jechuudha. Ajjeechaan Gullisoos kanarraa adda miti kanaan wal fakkaata. Boombii dhoosuu kaabinootaa fi hojjettoota mootummaa irratti tarkaanfii akkasii fudhachuu barbaanna yoo ta'e lafti isaa kennataa bakkeen isaa bal'aa ga'umsa isaa sitti qabnaa nu harka jira. Kuni abjuu mootummaanii Oromoo dura dhaabuu wal dura dhaabuu fi abjootu badadu nuti yoomiyyuu sana hin goonu. Diinaaf kaa'u akkasiillee banuu hin barbaanne. Uummatni bahee galuun ulfaatee jira, oomishachuun ulfaatee jira. Rakkoon lixa Oromiyaa kanaaf maaltu isinitti dhaga'ama? Otoo akkamitti hiikames gaariidha jettu? Nagaaf jecha balaa guddaa seennee wareegama lubbuu guddaa kafalle. Qabsoo warra jalaa kolaase, warraaqsa isaa warra doomse, warra dhaloota gurguratetu furmaata harkaa qaba. Saba kana burjaajessuu gaaffii isaa gara dabarsuu tuqqilanii irra taa'uutiin deebiin hin dhufu. Diinqa keessatti waa fixxilanii maddii wal dhungatanii araara yeroo jedhan dhagahuu jirta, arguuma jirra. Furmaata hin taane garuu hanga har'aa bilisummaa sabaatii walabummaa biyyaa fi birmadummaa daangaatti barbaaduutti jira jechuudha. Malaa seensitti hima. Marii kaleessa paartileen siyaasaa Oromoo taasisan irratti ministeerri ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa ammas qaama hidhatee waliin karaa nagaan xumurachuuf karri isaa banaadhaa jedhanii ture. Afeerraa marii nageenyaa ammas taasifamaa fi jiruu fi yoomiif akkamiin gara qabsoo nagaatti deebitu kan jedhu irratti ejjennoo xumuraa gara hidhannoo kanaa irratti boor kutaa lammaffaatiin kan walitti deebinu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa asumarratti xumurree jirra. Qopheessituu sagantichaa Firaaforii Dhugaasaa waliin ta'uun kan isiniif dhiyeesse Zalaalam Taaddisaati. Horaa bulaa.
Sagantaa keenya xumuraatiin ji'oota 5 oliif marii irra turree kan jedhan paartileen siyaasaa Oromoo gaaddisa paartilee Oromoo jedhu hundeessuuf wixinee kaa'uu ibsanii ture. Marii kana irratti kan argaman Ministeerri Muummee Abiy Ahmed siyaasa wal hadheessuu fi wal madeessuu keessaa baanee akka jaarraa 21ffaaf ta'utti waliigallee hojjechuu qabna ergaa jedhus dabarsaniiru. Ministeerri Ittisaa Obbo Lammaa Magarsaa immoo waraana bilisummaa Oromoo hafan waliinis ta'e karaa nagaa rakkoo keenya hiikkachuu qabna ammas taanaan karrisaa banaadha jedhaniiru. Dhimma kanarratti kutaa lamaffaan gaaffiif deebii marroo yookaan kumsaa dirribaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo lixaa waliin taasisne kunooti. Waamichi karaa foddaa televezyiinii yookaan immoo karaa reediyoo uummata burjaajessuu keessumattuu ammoo uummanni Oromoo dallansuuf dheekkamsa guddaa keessa jira. Du'a hamtuu mootummaan Tigireellee waggaa 27 har'aa keessatti kan hin ajjeefne oppiidiyoonii uummata kana waggaa tokkoo gaditti ajjeese lakkoofsisaa dachaa beekaan caala. Dheekkamsa kana jala akkaataatti darbuu malanii fi keessumaa warra dhaloota har'aa gurgurateetu jira. Warri akkasii kun immoo oppiidiyoo akkaataatti miliqsanii hafuura baafachiisan qabu. Kaabinoonnii fi humni nageenyaa harcaatota shaneedhani. Nuti waraana bilisummaa Oromooti. Harcaatuus miti. Oppiidiyoon ilmaan Oromoo harka itti kuchisiiste miila itti kuchisiiste harcaatuu hin jedhamne har'aa dhiiga ilmaan Oromootiin barcuma siyaasaa aangoo barcuma siyaasaa Oromoo qabattee taa'uu jirti jechuudha. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo waliin haasaan godhamu tokkoyyuu hin jiru. Barbaadan harka kennatanii jedhan. Abadan Oromoo yoomiyyuu dhaloota harka kennatu hin qabu amma. Sun barrisaa darbeera. Yeroo hundumaa wanni araara balballi keenya banaa jedhamu himne qaamni sadaffaan bakka jirutti. Rakkoon kun rakkoo yeroo dheeraaf wal gangashee dhufe waan ta'eef akka ijoollee tiksee wayii gadi baatee loon dachaastee galtuutti ilaalamuun irra hin jiraatu. Rakkoon uummata Oromoo hanga kanaatti xiqqaachuun irra hin jiraatu. Nama taajabbii gidduu taa'ee waan kana walis suphu barbaada. Warri isaan araara jedhanii namoonni isaan gorsitoota jedhanii namoonni isaan araaricha fasiliteeters jedhanii kaahanii namoota ofiiyyuu Oromootti araaramuu qaban qabsoo Oromoo gurguratan. Wanni kaleessa irratti walii galame hoffaa fi achumatti boossosaatu walitti suphamee jechuudha. Nun laallatullee qaamni inni isaa ilaalu saba Oromooti warraaqsa kan harkaa qabanii qabsaa'ota Oromoo bira jira. Warra qabsoo gurgurate warra umuriin dadhabe murtii sabaa kennuu dadhabe waliin achumatti wal ta'uun furmaanni isaa diinqumatti ta'e diinqumatti hafaa jechuudha. Lafarratti waan jijjiiruu hin qabu. Silaa yoo dhugumaan nagaaf ta'e mallattoo nagaa agarsiisuu qabani. Waraana uummata kana keessatti balaa abiddaa qabsiisee jiru kaasuutu jalqaba. Nagaa jiraasi jechisiisa. Qaama sadaffaa yeroo jettan biyya keessaa moo biyya biraarraatii akka dhiyaatee marii kana mijeessu feetu? Yeroo darbillee abbootii gadaa, abbootii amantii, jaarrolee biyyaa jettee Oromoo gidduutti rakkoo mataa isii furachuu ilaalleerra. Itti of laanneellee yaalleerrallee. Warri kun ofiifuu qaamuma waliin jiran sanarraa mootummaaf looguu fi mootummaa makaleessaa sana waliin abdii warra akkasiirraa hin qabne. Qaamota akkamiitu dhiyaatee gidduu keessanitti rakkoo uummata Oromoo kanas hiikuu danda'a jettanii yaaddu? Rakkoon kun furmaata ka argatu karaa nagaati yoo ta'e qaamni rakkoo addunyaarraa mootummootaaf mootummaa gidduu, mootummaa fi uummata gidduu, mootummaa riphee lolaa gidduu akkasuma rakkooma siyaasaa qaama kamuu gidduu jiru furuu irratti muuxannoo qabanii muuxannoo qofaa miti haqa jiru walitti butuuni ati kana ta'ii, ati kanatti siiqi, ati kana toshii, ati kana qabdaa, ati kana dhiisii. Akkaataa sanaanii furmaata waaraa fiduu danda'antu jira. Araarri gama sanaan deemuu danda'a yoo ta'e itti seenuutu danda'ama. Furmaata argachuu ni danda'a. Furmaata akkasii argachuuf ammoo mootummaan karaa qawween furmaata fide mata jabinaan uummata kana jiishuu fi eelchuu fi waraana bobbaasee jiru. Isa kanaafi pozitiif ta'ee dhiyaachuutu irra jira. Waan mallattoo nagaa ta'anii gaaffii sabaa deebisuu jalqabuutu irra jiraata jechuudha. Yoo kana ta'e furmaata argata. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraaf qopheessine asuma irratti xumurreeti kan jirru marsariitii keenya BBC Afaan Oromoo.com irraati odeeffannoo dabalataa argachuu ni dandeessu. Sagantaa kana kan isiniif dhiyeesse Anzalaalam Taaddasaati. Horaa bulaa.